ዲሴምበር 16 ዳላስ ኤርፖርት ላይ ያዙት እነሱ ግን እንደሚመጣ ስለሚያውቁ እኛንም ገርሞን ነበር ነው ያለው አብይ እነሱ ነው ሁለተኛ አሁንም ጠይቀው ለጀዋር አሜሪካ መግባት ትችላለህ አትችልም የሚለውንም ገብተህ አሳየን ስለዚህ አሜሪካ ሄዶ ያሳየኝ ያለ ሰው ሰልፍ ያዝና ግን ያችን 8 ሰዓት guyyoota sadeen dabre xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad Ameerikaatti hidhameera jechuun qaamonni mootummaa guddoo facaasan. Dhimma kanarratti Jawaar Mohammad akka hin hidhamne halkan tokko dura wayita ummataaf mirkaneessu qaamoleen mootummaa ammas deebisanii faallaa isaa Jawaar Ameerikaa akka hin seenne dhorkameera jechuun oduu haarawaa fidan. Namni mana hidhaa jira jechuudhaan garee mootummaa ibse obbo Jawaar Mohammad galgala edaa ammoo viidiyoodhaan bahee gaafiif deebi'ii taasisen Ameerikaas deemuuf dhaadataniiru. Namoota olala oofan akkasiitis seeraan gaafachuuf akka jiran mirkaneessan. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media kun qophii teenya mata duree tokko qofarratti xiyyeeffate yoo ta'u kunis Jawaar Mohammad Ameerikaadhaatti hidhamee fi ari'ameera kan jedhu irratti xiyyeeffannee waan dubbatameef deebi'ii Jawaar Mohammad edalaate isin biraan geenya. Asitti kokkoflaa deebisaa Jawaar Mohammad kenne qofa utuu hin taane iccitii Jawaar Mohammad Ameerikaatti himannaa isarratti dhiyaate baases bal'inaan dhageessu. Kallattumaan waan qopheessine guutuu isaatti isin qajeelchina. ሳልሻል ቀራለሁ እኔም በመስደብ እኔን በመርገም ስለኔ ያሰት በማሰራጨት ትልቅ ቢዝነስ ነው ለብዙ ሰዎች I'm happy for it. Haaluma kanaan waggoottan 8 dabre diraamaalee hedduu hojjechuudhaan uummata burjaajeessaa kan turan qaamoleen mootummaa tibbana immoo soba dhugaa fakkaatu ajaa'ibaa raabsuu eegalaniiru. Kanaanis guyyoota 3 dabre Jawaar Mohammad akka hidhameetti sabbar zeenaa jechuudhaan oduu jajjabaa kan qoodan yoo ta'u qaamonni kun dhimmi kun falmii jabaa kaasuudhaan Jawaar Mohammad callisuudhaan beekamus akka dubbatuuf dirqamsiiseera. Oduun tun yeroo Jawaar Mohammad waa maxxansuu dhiise kan qoodamte yoo ta'u oduu tana jalqaba kan qoodan ammoo miidiyaa gubbaatti dhiyaachuudhaan gaazexeessaa Ermiyaas Laggasaa nama jedhamu turan. Ermiyaas Jawaar Mohammad hidhamu maddeen sirriitti beekan irraa wabeeffadhee jechuun guyyoota dura iccitiilee gurguddaan harkaa qaba jechuun xalayaadhaan wayita oduu dubbisu ni mul'ata ture. Jalqabuma odeeffannoo isaa shakkaa kan dubbisu Ermiyaas Laggasaa namoonni odeeffannoo koo hin amanne yuutuubii koo gadhiisa jechuunis dubbachaa tureera. Akka ragaaf ta'utti jechuudhaan akkamiin akka Jawaar Mohammad hidhame yoo ibsu Ermiyaas 27/2025 Jawaar Mohammad Amsterdam irraa gara Atlaantaa Ameerikaa akka dhaqe amansiisuuf yaala. Ammas deebi'ee muddee 16/2025 immoo Washington DC buufata xiyyaaraa Daalaas irraa gara Amsterdam achiinis Amsterdam irraa gara Finfinneetti tikeetii muramuu ni eera. Ermiyaas yookaan Jawaar Mohammad gara Finfinneetti imaluudhaaf akka tikeetii murateetti ibsam. Asitti ammoo Jawaar Mohammad akkuma buufata xiyyaaraa Daalaas gaheen kan qabame muddee 16/2025 guyyuma sana to'annaa jala oolee jedha. Ermiyaas akkuma to'annaa jala ooleen obbo Jawaar Mohammad meeshaaleen elektirooniksii inni qabate yookaan kompiitarriif bilbilli isaa irraa fuudhamuudhaan qorannoon garee boorder sarchiin godhamuu akka eegale ibsa Ermiyaas. Kana qofaa miti guyyaa sana dura muddee 11/2025 Los Angelesitti waajjirri to'annoo qoricha sammuu hadoochuu DEA kan jedhamu garee hojii eegumsa daangaa ejentii addaatiif ajaja Calvin Welver kan jedhamuuf odeeffannoo Jawaar laatamus ni ibsa. Obbo Ermiyaas Special Agentiin odeeffannoon argate qaamota 4 irraa ta'us bal'inaan kaaseera. Odeeffannoon kun hundi Jawaar Mohammad kan himatu ture jedhan. Tokkoffaa TTRT irraa odeeffannoon dhufeera. Kan biraa ammoo Drug Enforcement Nairobi County Office irraa odeeffannoon ergameera. Sadaffaa Kenyan Sensitive Investigation Unit kan jedhaman irraa odeeffannoon ejentii kanaaf ergameera. Afraffaa ammoo DALFDSDB4 irraa odeeffannoon dhufeera jechuun akkamiin Jawaar Mohammad hidhuudhaaf odeeffannoon Special Agentii bira akka ga'e ni ibsa. Ermiyaas Laggasaa namni jedhamu. Haaluma kanaan Jawaar Mohammad erga to'annoo jala oolee qorannoon irratti taasifameera kan jedhu namni kun qorannoo sanaan Jawaar Mohammad qaamota shororkeessummaadhaan barbaadaman 30 faana akka wal qunnamaa ture ibseera. Ermiyaas ጉድ ነው ዘንድሮ አቶ ጃዋር መሐመድ ወደ 30 የሚጠጉ በሽብርተኝነት ከሚጠረጠሩ ኃይሎች ጋር ይገናኛል። 30
Asitti ammoo wanti dagatamuu hin qabne Ermiyaas Laggasaa odeeffannoolee kana hunda qaamota mootummaarraa akka argate ibsa. Wayita oduu tana himu Ermiyaas ofumaaf immoo gudzandiro yookaan ammoo barana raajii argina jechaas ni ibsa. Yeroo sana akka gaazexeessaa tokkotti otoo hin taane jibba Jawaariif qabu keessatti agarsiisaa dubbisaa ture Ermiyaas. Qorannoo Jawaar irratti gaggeeffameen kana qofaa miti. Bilbilaa fi koompiyuutara Jawaar keessatti suuraa fi namoonni qawweedhaan ajjeefaman ni jirus jedha gaazexeessaan kun. Gama biraatiin yakkoonni dalagaman hedduun achi keessatti argamaniiru jechuun ibsa. Wantoota isarratti qabaman jechuudhaan ibse keessaa butamuun namootaa, daddabarsi qoricha sammuu nama hadoochuutii fi albuudota hatamanii fi inni dhumaa Jawaar Mohammad waboo faana suuraan ka'es akka koompiyuutara isaa keessa jiru kan ibsu ammoo Ermiyaas Laggasaati. Bilbila Jawaar Mohammad irratti suuraa fi ergaawwan barreeffamaa dabrees ammoo mariin ajjechaa waliin wal qabatan argamaniiru. Kanaaf ammoo Jawaar Mohammad qabamee hidhamuudhaan viizaan Ameerikaa isaa guutummaatti haqamees jedha Ermiyaas. Dhimma kanarratti gaaffii gaafatamee Jawaar deebisaa akka laate kan himu Ermiyaas, Jawaar ani qondaala dhimma alaa wabooti jechuun deebiseera. Waboo faana hariiroo gaariin qaba jechuudhaanis amaneera jechuun akka Jawaar dubbatellee ni kaasa. Jiddumaan Ermiyaas Laggasaa deeggartoonni Jawaar Mohammad soba jettanii of hin sobina jechuudhaanillee deeggartoota Jawaar akka waan kana amananii fi akka dammaqan ni gaafata. Ermiyaas iccitii arganneerraa jechuun itti fufe sanaan bilbilaaf koompiyuutara Jawaar keessaa kan argame inni biraa ajjeechaa Abiyyi Ahmad irratti Jawaar labsuu isaatii jedhan. Jawaar Mohammad ajajaa waraana kamii ta'ee Abiyyi Ahmad ajjeesuudhaaf labsa kan jedhu garuu bal'inaan waan ibse hin qabu. የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲገደል ያዘዘበት ጽሑፍ አለ። Ergaa barreeffamaa isarratti argameen Jawaar Abiyyi akka ajjeefamu ajajaa tureera kan jedhu Ermiyaas. Kana qofaa miti, Jawaar waggaatti doolaara 300,000 akka argatus mirkaneeffanneerra jedha. Haa ta'u malee odeeffannoon kun guutummaan guututti soba ta'uu Jawaar Mohammad edaas halgaddaas mirkaneessaniiru. Kana mirkaneessuudhaaf immoo halkan tokko dura ibsa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin kan baase Jawaar eda galgala ammoo viidiyoodhaan ba'ee gabataa irratti gaaffiif deebii taasiseen oduuwwan Ermiyaas Laggasaa soba ta'uu Jawaar hubachiiseera. Osoo dubbannuu immoo oduun tun soba ta'uu haasawa Jawaariin mirkaneessuutiin dura kufaatii diraamaa Ermiyaas Laggasaa guyyuma sana fashale haa ilaallu. Ololli guddaan Ermiyaas Laggasaa miidiyaa gubbaatti fidanii hafarsan sun soba ta'uu kan mirkaneessu tokko gaaffiif deebii Jawaar Mohammad dhiyoo BBC waliin taasisedha. Akka Ermiyaas Laggasaa jechaa turanitti yoo ta'e Jawaar kan hidhame muddee keessa ture. Kun ammoo tasuma waan hin fakkaanne yoo ta'u diraamaan kun asumatti bishaan dhuga. Ololli kun guyyuma sana bishaan dhuguun immoo Jawaar torbaan dabre kallattiidhaan BBC Afaan Oromoo irratti dhiyaate afgaaffii taasisuu hundaatu yaadata. Ermiyaas immoo afgaaffii Jawaar BBC waliin taasise sana waan dagatees fakkaata. Gaaffiif deebiin BBC waliin Jawaar taasise torbaan akka har'aa jechuun ammajjiidhuma walakkaa irratti jechuudha. Kun immoo Jawaar akkamiin mana hidhaa taa'ee gaaffiif deebii sana taasise kan jedhu gaaffii namatti uumuus Ermiyaas Laggasaa gaaffii sana waan of gaafate hin fakkaatu. Asumattuu namoonni waa beekan guyyuma sana oduun Ermiyaas dhiyeesse soba ta'uu ni mirkaneeffatu. Ragaaleen biraa oduun tun soba ta'uu mirkaneessan hedduu ta'us gabaabsuudhaaf dhimmi kun soba ta'uu immoo Jawaar Mohammad deebisaa laateen yeroo lama mirkaneesseera. Jawaar hidhameera akkanaaf akkas ta'eera ololli jedhu duruma kan dhalate inni miidiyaa hawaasaa irraa baduu wal qabata. Dhimma kanarratti galgala edaa deebisaa kan laatan obbo Jawaar Mohammad tibbana eessatti badde gaaffii jettuuf sababa malee akka hin bannee fi hojii irra akka ture ibseera. Jawaar eda gaaffiif deebii gabataa waliin taasiseen dhimma kana jabeessee dubbachaa ture. Mee dura hidhameera olola jedhu irratti jalqaba waan oduu tanaa wayita dhageessu maaltu sitti dhagahame jennaan nutu nu ajaa'ibee jedhan obbo Jawaar. የመታሰርህን ዜና ስትሰማ ምን ተሰማ? መጀመሪያ ከዛ እንጀምር። ምን ተሰማ መጀመሪያ? እኛንም ገርሞን ነበር ነው ያለው አብይ። Jawaar Ameerikaa akka hin seennee fi Keeniyaa akka hin seenne isa jedhame irratti koflee gangalachuudhaan deebisaa laateen Jawaar waan akkasiitiif deebisaa kennuun bu'aa qaba jedhee akka hin amanne ibse. Maaliif ammatti olola kana sirratti banan kan jedhuuf Jawaar eda deebisaa kennaniin maqaa kootu mi'aawaa jedhan. Itti fufanii ammoo ani miidiyaa hawaasaa irraa badee callisuun koos carraa hojii namoota hedduu ni cufaa jedhan. Akkuma beekamu waggoottan dabre wantoota barataman keessaa tokko maqaa kootiin deddeebiidhaan namoonni biizinasii hojjetan
hinjiru kan jedhan Jawaar na arrabsu naqeequu fi ana dhimma ijoo godhachuudhaan qarshii warra fudhatuutu jira jedhan. Kanaaf ammoo ani gammadaadha malee wanti na gaddisiisuuf na aarsu hinjiru jedhan. ምን ለማለት ፈልገው ነው ይጣፍጣል ስሜ ስት ተፍታ አንደኛው አይ ቲንክ እኔ እንደጨው ጣል ማድረግ ለብዙ ሰዎች አይ ቲንክ ባለፈው 7 ዓመታት ከአብይ የበለጠ ስራ በሰዎች በመፍጠር እኔ ሳልሻል ቀራለሁ እኔም በመስደብ እኔን በመርገም ስለኔ ያሰት በማሰራጨት ትልቅ ቢዝነስ ነው ሰዎች አም ሃፒ ፎር ኢት ብቻ እንደው ኮሚሽን ጣል ቢያደርጉልኝ ነበር ካልሆነም ቢያንስ በሆዳቸው ራሱ ቴንኪው ካሉና ፈጣሪ ከለመነውልኝ ጥሩ ነው Ololli amma narratti baname kunis dubbeen warra kadhattoota ta'uu hubachuutu gaariidha jedhan yookaan warra qarshii funaannatu ta'uu hubachuun gaariidha jedhan. Gama biraatiin wayita Ameerikaa deemte gaafiilee gaafatamte qabda gaafii jedhuuf deebii kennaniin Jawaar dhimma kanaan wal qabatee ololli ammaa kun kan ka'e qaamonni mootummaa waan yaada waan hin milkoofneefi jedhan yookaan ana himachaa bahaniiru bakka hedduutti Jawaar badii akkanaa dalageera jedhanii waraqaa galchaniiru garuu milkaa'uu dadhabaniiru jechuun ibsan. Dhumarratti warra Jawaar Mohammad Ameerikaa deeme nu haa agarsiisu jedhu sanaaf ani Ameerikaanan deema kan jedhan Jawaar hiriira galanii akkana eegan nan dhaamaafi jedhan. ሁለተኛ አሁንም የምጠይቀው ለጀዋር አሜሪካ መግባት ትችላለህ አትችልም የሚለውንም ገብተህ አሳየን። ጎበዝ ከሆኑ ሃይክ ከኔ ጋር መሄድ ነው። የአሜሪካ ሲሄድ እና እንደምታውቀው አይ ላቭ ሃይኪንግ ስለዚህ አሜሪካ ሄዶ ያሳየኛል ሰው ሰልፍ ያዝና ግን ያቺን 8 ሰዓት የ20 ማይል ሃይክ ማድረግ መቻል አለበት ከኔ ጋር kanarra kan darbe ani ammatti mana hidhaa singalle dhimmi koo qoratamee sinjiru kan jedhan Jawaar haa malee akkaan an hidhamuuf waraqaawwan adda addaa Ameerikaatti ergamaa turaniiru jechuun dhugaa jiru saaxilaniiru. Taateen Jawaar Mohammad irratti olola oofuu akkasii kun haarawaa miti.